Jira jirtu hordoftoota sagantaa teenyaa akkam jirtan kun miidiyaa caffeetiin torbaanitti kan isin dhiyaatu qophii mariiti. Akkuma beekamutti gaa torbaanitti haala yeroo irratti haala waldaa caffee irratti akkasumatti addunyaan biitti teenya maalirra jirtu hedduu torbaanitti gaa daayirektara miidiyaa kana obbo Shanyiidhaa waliin taanee marii godhaa turre. Har'a mariin keenya afaan Oromoo yeroo lammaffaatiif har'as waldayni maalirra jira akkanumatti biitti teenya diinagdeen biyya teenyaa maal fakkaata hajuu irratti kan mari'annu ta'a turtii gaarii. Hayyo obbo Shanyi baga nagaan dhufte. Baga nagaan nuuf dhufte leel jennee jirra. Akkam nagaa akkam torbaan akkam ture? Torban ka bu'aa ba'aatii fiigichoo akkasumas immoo walitti qaqqabne waan miseensa biraan ga'uu qabnu. Mee torban kana sochiin waldayichaa akkam ture? Eeka waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigala yeroo marasa torban waan haaraa halaquu akkasumas immoo haala adeemsa hojiisaa hojii maneesaa ammayyeessuu irratti hundaa'ee amma qormaatarra jiru barattoonni simisteera tokkoffaa fixanii jiru. Barattoonni keessa. Barattoonni waldaa dargaggoota caffee kan Hamboodha qormaata fixaa jiru. Guyyaa iftaanii kan dhumaa kennama guyyaa gaafa jimaataa. Jimaata ganama achitti immoo dhaqamee miidiyaan keenyas hin tamsaasa jennee yaalla. Saniin wal qabatee haa ta'u malee garuu torban darbe kana tokkoffaa daawwannaan waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaatii fi gamtaan baankii Oromiyaa kan daayirektaroonni godhan akkasumas immoo inisheetifii ijaarsa horsiisa mana horsiisa horii aannanii akkasumas furdisa loonii sangaadha akkasumas immoo horsiisa lukkuu 9,000 horii aannanii horii 60 horii foonii horii 60 waliigala isaa horii 120 gala akkasumas immoo haroo qurxummiidha ijaarsa haroo qurxummii horsiisa qurxummii mijeessaa jirra haala sansaniitiin itti deemaa jirra qofas mutikaa rifoormii guddaarra jirra kan hojjetu fuuneetti itti fufna kan hin hojjenne immoo jechuun dadhabaa fi cimaadhaan oduu hin taane bakkuma jirutti hojii isaaf malu iddoo isaa kenninaa fi warri nu wajjiniin nu gargaaraa turanis baay'ee galata guddaa qabu. San kan darbe garuu torban darbe kun ka tokkoffaa baarina reestooraantiin akkasumas immoo manni magaazana caffeedha manni baabura caffeedha wanni hunduu qo'atamee akkasumas misooma kuduraaf muduraa mooraa keessaa sirriitti akkamitti akka hojjetan anumaa dabalatee akkamitti akka qoonnu akkamitti akka qoffuru akkamitti akka bareechinee amma dhaabicha kuduraaf muduraa aynata 7 dhaabuudhaaf qophoofne mee fakkeenyaaf viidiyoo tana ilaallee itti deebinu jedhee jechuun barbaada. Tole. Egaa nasree kana fakkaata. Torban gaariidha ture. Kunoo akkuma gartanitti waldayni caffee torbaanitti waan haaraa qaba. Torbaanitti waan haaraa nu dhageessisaa jiranii torban kana fakkaata. Mee gaafiin itti aanu qophii torban dabre goone irratti koomentiin gaafiin tokko ka'ee jira miseensota keessanirraa fi akkasumatti warra miseensota hangam laaltee jirta waan sana? Yaa'u. Komentii sooshaal miidiyaa irraa bakka saditti qoonnee ilaalla durumaayi. Komentiin miseensaa hin jira. Komentiin obboleessaa hin jira. Komentiin immoo bineensaa jira. Meerra laateefi komentii? Komentii miseensaa, komentii obboleessaa, komentii bineensaa. Maaliif jennaan beekna kana duruma. Miseensa siin qabna. Obboleessa miseensa kan jennu miseensota. Obboleessa kan jennu kooroolee hojii gaggeessitoota waldaa kana keessatti halkanii guyyaa aarsaa kaffalanii yeroo kiyyaa oduu hin jedhin guyyaa boqonnaa kiyyaa oduu hin jedhin oduu boqonnaa malee aarsaa kaffalanii warreen hojjetan obboleessa jenna nuti. Bineensaan jennu immoo jira.
bineensi kun maal fakkaata yoo jette immoo ofii mul'ata hin qabu, mul'ata namaa nyaata, kaayyoo hin qabu, kaayyoo namaa cabsuu fiiga, galma hin qabu, galmi isaa garaa isaa guuttachuudha waan ta'eef galmi isaatis badiidha, ka'umsi isaatis badiidha, deemsi isaatis badiidha. Eessa ooluu jette immoo surree gadi butatanitti mana bunna xaxxuutirra oolu, biiroo galu, oo mana galan immoo mana hirribaa isaanii taa'anii filtarii ofirratti baay'isanii waan bareedaa fakkaatanii araada isaanii dugda duuban gaggeeffachaa garuu waan bareedaa fakkaatanii waan hojii qaban fakkaatanii nama hojii hojjetu qeequun durumaa kan jiru. Kanaafuu qeeqa kan miseensotaa caffeen maalirra jira warreen jedhan baay'een isaa deeggarsa gaafiidha hubannoodhaa fi caffeen kaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa yeroo ammaa kanatti kallattii labsiin lafa kaa'eetiin dambii ittiin bulmaataatii fi akkasumas immoo seeraa fi heera biyyattii eeguudhaan mootummaa biyyattii kabajuudhaan dhaggeeffachuudhaan haala irratti hundaa'ee miseensotaaf bu'aa akkamii akka galchuu qabu an hundaa'uudha. Ani hundaa'eedhas kan itti deemus. Haa ta'u malee koomentiin isaanii suni gaafii warreen qabaniif waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa ammaan booda torbannitti guyyaa 2 biran geenya kinoo haaluma kanaanii waan haala irra jiru waan haala irra jiru ibsaa fi deemna karaa feesbuukitiinis laayivii galaa jirra hin galla torbanitti hin gallaaf ammaan booda diinni tokko garuu maqaa maas miidiyaa waldaatiin waldaa caffee jedhamee kan porofaayilii isaati irratti hodaan kan jiru porofaayilii durattiiti inni warreen kasaaran warreen waldaa wajjin deemuu hin dandeenye. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa baay'izawee doonii qaba. Doonii fi baabura qaba. Baabura qaba, doonii qaba. Baaburri hadiida irra deema. Baaburri waggaa deemu balbala kara lamaa qaba. Balbala bitaa fi mirgaa qaba. Warra waldicha wajjiniin baabura kana keessa deemuu danda'e fudhatee deema. Mirgaan seena. Mirgaan seenu hunduu mirgaan seena. Deemsa irratti hoo dadhabe kara bitaatiin bu'a. Ulaa galeensa ulaa biraatiin bu'a. Kara bitaatiin bu'ee buusaa deema. Ana abbaa carroomeetitu doonii bira ga'a. Lagarra dhaqeetti doonii bira ga'a. Adiinni kaa barahaa keessas gammoojjii keessarree darba. Dheewwadhee maalii jira. Bishaan irra kan deemu doonii san bira kan ga'u immoo hancarroomeedha. Doonii sunis immoo ammas hancarroomeetti doonii saniin laga ittiin irra deemamu san irra immoo ce'a. Hancarraa hin qabne immoo laga san keessatti irree gadi liqinfamee kanaafuu jira. Liqinfamaa deema. Kanaafuu waldaan dargaggoota caffee baaburri isaatis bifa gaariidhaan deema. Qajeellotti konkolaachistoonni waldaa kanaatis yookaan konkolaachistoonni baabura kanaa baay'ee of eeggannoon kan konkolaachisanidha. Egaa qusannoof liqii bifa bareedaadhaan qusannoof liqii hundeessinee jirra. Akkaawuntiin wanni hunduu seera qabeessummaan isaa banamee jira. Qophaa'ee jira. Dara qopheessinee seera qabeessummaa goonee parsantii 30 qusachiisna. Parsantii 70 liqeessina. Miseensota guutuu isaa warreen baabura kanarra turan guutuu isaa hiree kana ni argata. Ammas kan dhufurree baaburri keenya hin fudhata. San boodatti kan dadhabe kara bitaatiin ofirraa buusa kan jabaate kara mirgaatiin fe'achaa fuulduratti itti fufa rakkoo hiyyummaa isaa kee jalaa akka ba'u goona. Saniin alatti ana malee ana si beekaa ani duu araddaan hin marginii abaarsa akka kanaa ofirraa fudhannee hin deemnu. Jibbiinsa irratti hin hundoofnu warreen maqaa balleessi irratti duulan garuu sammuu isaanii waaqayyo isaan gargaaru ana naaf kireessinaa sammuu keessan naaf hin kireessinaa. Maal jettee? Sammuu keessan naaf hin kireessinaa. Maa uf gubdu maa uf ajjeestu natti kireeffattaniitu. Ani kiraan kaffalu sila maa sammuutti na baattanii joortu maa maqaa na nyaachaa ooltu. Rakkoon inni fidu maali? Waa'ee namaa teessee akka yaaddu biqqa waldeen sun asiin deeme asiin kufe asiin bee za'a jettee yaaddu sani. Hojii anarraa maal fudhata yeroo sana? Yeroon taa'ee kana yaadu anarra dhiibbaan inni fidu maali? Waan sadi sirraa fudhata, waan sadi immoo sitti fida. Waan sadi sirraa fudhatu tokko jaalala namaa sirraa fudhata. Lammaffaa simboo sirraa fudhata. Sadaffaa maqaa namaa barbaaddee nyaatta waan ta'eef maqaa kee balleessa.
maqaan keetis hin bareedu kiisiin kee duwwaa ta'a. Fokkotatta soqatta garaa jala soqatta calqettee ta'u kana sadeen sitti fida. Waan sadi immoo sitti fida. Waan sadeen kana sirraa fudhata. Waan sadi immoo sitti fida. Tokko diina gara jabaataa sitti fida. Ansi balleessu hin beektu. Waan namaa cinqamtu. Waan namaa cinqamtu nama si balleessu hin beektu. Dhimma namootatti kaa'ate kan hammeenya haasa'aa ooltu akkamitti namni si ciisee bula. Namni ati itti yaadu suni si yaade dachaa keetirra si caala dachaa lama siif yaada baay'isame. Namichi ati itti yaadu. Dursee si beekata kan ati balleessuuf deemta tolchuuf hin deemtu inni immoo caalumaa isaa dursee firraa si oduun dubbatti si balleessa baay'isame. Namni miidiyaa irratti namatti dubbatu nama cabsu nama wanni jedhu shaggaadha cufaa inni uumamati ofirratti labsate malee nama hin tuqu nama miidhu. Namni miidhamee ofirratti diina labsa. Ani ajjeestuudha waan ta'eef oona dursitan na ajjeesaadha dafaati ani bubbuluun qabu lafa kanarraa. Ifee himate kun. Dursee himatee jira inni. Qubni kuni qubee barreessuudhaaf nama irratti barreessuun gatii hin qabu. Sagaleen koo naaf bareede jettee sagalee boo'ichaaf hin taane sirbaaf himati boo'ichaaf hin taane qeeqaaf himati kadhaadhaaf hin taane. Akkamitti sagalee fuutee gabaarra dhaabbattaa yookaan walaloo jetteetti akka walaloota of goota yookaan immoo akka baacoo wayii gootetti maqaa namaa nyaatta akkamitti nama ta'a taati. Foon lafee keetirra hin jiru sammuu keessa waan gaariin hin jiru akkamitti nama taata. Kanaafuu namichi qaasha'ee jira. Qibixxira jennee san keessa jira jechaadha. Kanaafuu tokko namoota akkasaniitiin maal jennaa yoo dandeessanii warreen jiru warri saayikooloojii baratani yaalli saayikooloojiidha an sammuudha. Xiinsammuu irratti warreen baratanii yaalanii jiru achi dhaqanii mana yaalaa saayikooloojiidha dhaqanii oduu yaalii fudhatanii gorsa oduu fudhatanii. Mee gaariidha asirratti mee atis hubannoo guddaa qabdi asirratti haggan nama listiroon irraa ka'ee arraba namoota hedduuf hojii uumee hoogganaa jiru. Sammuun ta'e waa'ee namaarra waa'ee ofiirra cinqamuun waa uumuurra cinqamuun maali garaagarummaan isaa bu'aan isaa hoo matuma keetuuf kan maali? Ani waa'ee namaa jireenya keetirraa maal nu gorsite? Ani jireenya kiyyarratti Nasiroos haa ta'u kara deemas haa ta'u Oromoos haa ta'u miti Oromoos haa ta'u eenyumaayyuu haa ta'u akka hojii jaalatuun gorsa. Hojii jaaladhu, hojii hojjedhu, nyaadhu, dhugi, waan rakkatte nama gaafadhu, nama sodaachisuudhaan nama irraa waan argattu hin qabdu. Gab jedhii hin dhinaafini. Hinaaffaa foonii immoo hin dhinaafini jedha yeroo marasa. Kan biraa hojii tuffachuun hojii gattee dhiiste, hojii dhiiste teechee hoo ati maqaa namaa hoo ati of nyaachaa ooltu beektaa wanni ati hojjettu kadhattee wanni argattu irree si hin barakatu. Si harkaa bada. Namoota baay'een beekaman ta'eef. Nuyi garuu ani uumamama kiyyaan hojii nan dabarse. Kitaaba kiyya irrattis urjii fakkeenya dhalootatti irrattis seensuma irrattu maal jedha? Kophee qulqulleessummaarraa hanga pirezidaantummaa jedha. Kophee qulqulleessummaarraa hanga pirezidaantummaa jedha. Kuni maalinni namni barachuu qofaanii miti. Namni ilmaan sooressaa ta'aniidhaaf miti. Namni yoo gadi bu'ee hojjete tasa ol ba'a karan beekne. Maaliif si fakkaate kan ol baatuuf rabbi tol si baasa. Ati gadi of buuste rabbi immoo ol si baasa. Faallaa namaati waan ta'eef waaqni. Namoonni tokko tokko garuu baay'ee waan namaa qofa dalagaa oolu. Keessumaa sooshaal miidiyaa irratti wanni agarru waan namaati qabatee qaba'u baay'ee. An sooshaal miidiyaa baay'ee itti fayyadama malee sooshaal miidiyaan natti fayyadamu. Maal jechuudha? Amma warreen sooshaal miidiyaa irratti nama qeeqaa ba'an kun fardeen sooshaal miidiyaati. Kunis ammoo harroota sooshaal miidiyaati. Fe'ataa jira sooshaal miidiyaa. Bakka sooshaal miidiyaan ittiin gulufaa jira. Irratti fe'achaa jira. Waan barbaade itti fayyadamaa jira. Ani waan sooshaal miidiyaan na yaabbatuuf hin qabu. Siitu yaabbata. Ana yaabbatee ittiin gulufa. Karan barbaade itti gaggaragalchiin ittiin taphadha malee sooshaal miidiyaan ana yaabbachuuf hin gaggaragaluu hin danda'u. Amma namichi dhimma namaa fudhatee ba'u san
Isa keessa dandeettiin hin jiru. Dandeettii isaan barsiisuu hin danda'u namichi. Gunguma hin danda'u kaa. Waan hin dhuumneef eessaa sii fida. Tokko rabbi hin dhuumneef. Lamaa ittiin hin baranne. Sadi ittiin jiraanne. Namni wanni haasa'u jireenya isaa taasisaa baay'ee. Ati amma guddina kee taasifta. Achi kaastee dakaa amma biqiltuu kee duubatti deebitee of laaltu dakarraa kaastee nama taalentiiti. Mee duubatti deebi'ee of yaadadhu. Elementarii irraa oduu barachaa jirtu irraa calqabeeti of laalime. Of laali waan ta'e yaaddee nama kofalchiisu, nama taphachiisu, nama bohaarachiisu waan ta'e irratti waan barbaaddu immoo dhoksaan oduu ta'in kallattii gaafachuudhaan of yaadatta. Dugda duubatti waan dhoksaan hannaan sobaan nama boochisuudhaan nama aarsuudhaan nama maraachuudhaan hin beekamtu. Hin beekamtu. Kun uumama keetirraa dhufa jechuudha. Dakaa hin dhufa. Chiginyi biqiltuun dakaa ka'a. Dakaa tola. Kanaafuu isaan kun immoo biqiltuun namaan dhime. Dhuumaa waan rabbi hin balleechine. Dhuumaa oduu rabbi balleeche ta'ee. Taayilentii hin qabu namichi sun. Taalentii qabu san maal ta'an si fakkaate? Afuurri baay'izawee afuurri dhuumamaa bakka lamatti qoodama. Afuurri dhuumamaa. Tokko yookaan karaa afuura qulqulluutti jiga. Yookaan immoo karaa afuura hamaatti jiga. Ati amma afuura dhuumamaa keessan karaa afuura hamaatti hoggaa jigsite nama cabsaa oolta. Hojiin isaa dhiiga gannaquu, maqaa namaa nyaachuu, maal jedhama sitti fakkaate. Gaafa namichi kun kanumaaf uumame taayilentii biraa otoo keessa barbaadee qabamu qabu. Maqaa namaa miidiyaa irratti nyaachaa oolu. Nama isa bira darbee deeme tokko hiixatee gad harkisuudhaaf warreen fiigan kun warra mo'amani. Warra bira darbame. Warra taalentiin isaa yookaan kenni isaa achii dhufteen isaa nama moggaasee nama nyaachuudhaan beekamu. Kufaa, yaada kufaa, yaada mo'amaa, yaada irra darbaa, doofummaa fayyadamuudha. Bakka namni sun nama sanii ol waan takka oduu dhadhaa kenniteefi. Dhadhaadhaan maktee oduu nyaata kenniteefi dhadhaan kun nattadhaa'ee siin jedha. Nattadhaa'ee siin jedha. Bakka nattadhaa'ee siin jedha. Dhadhaan natti mi'oofnee cuubanni kuni cuubataa miti waan ta'e of keessaa qaba summii qaba of keessaa siin jedha baay'ee. Yoommoo wanni hin taanes kenniteef sanuma. Hundaa'u kenniteef sanuma. Yeroo tokko wanna naan jettee turte kana dura goonetti hojiin salphaan ta'anii nama komachuudha. Hojii salphaadha filatanii jette. Ta'anii nama komachuun mee kana keessa akkamii ba'uu hin danda'ama? Saayikooloojii kana jijjiiruun dargaggoota keenyaaf maal amta? Mee wanna irra dabartirraa isaa ta'u. Saayikooloojii kana yaada kana jijjiiruuf maal godhamuu qaba? Nam tokko yaada akkasiillee yoo qabaate amma dhimma namaa qabatee gadiin booda akkamitti dhimma isaa qabatee gabba? Wanna isa keessa jiru sun qabatee akkamii gabba? Akkamii jijjiiruu dandeenya mee sammuu sana? Tokkoffaa pilaatfoormii tiktookii kana of eeggannoon hubachuu qaba namni. Warri taa'anii koyenii guurrachaa koomentii mee amma maalitti pilaatfoormiin amma dargaggeessa Oromoo qofaa miti dargaggeessa Itoophiyaa fixuuf dhufe tiktookiin. Tiktookiin dhibaa'ummaadhaan pilaatfoormii dargaggeessa biyya kanaa keessattuu saba Itoophiyaa jedhamu uummata Itoophiyaa jedhamu kana daaraa gochuuf dhufe. Of eeggannoon itti deemame malee. Dhufeensummaan isaatu. Dhufeensummaan isaatu iyyuu shira qaba. Maaloo jettee namni bifa salphaadhaan guyyaa guutuu algaarra siree isaatirraa rafee bulurra kan hin buunetu jira. Taa'eeti ilaali. Koppiliing taap jedha. Deebisee immoo koyinii ergaa jedha. Ishii san dooraalatti mana zarata. Biraayi baankii dhaqa. Mana zarata. Waan barbaadduun guuttata. Achumarra taa'eetuma wanni jedha. Hojii biraa dhuumuu hin danda'u. Maal haasa'een ajandaa godheen baalaarra ba'eetoo maal godhee tanan akkamittan beekamtee argadheetoo maallaqa akkamitti sassaabbadha jedha malee maal hojjedhe tan egereef dhaloota egereedha akkamittan ceesisa kan jedhu yaadu of keessatti. Kanaaf ani aga danda'ama ta'een wanni godhuu qabu jedhee yaadu
ofittaa dammaqu dargaggeessi ofittaa dammaqu ofittaa dammaqu baduun qabu haxaamuun qabu lafarra ofaa baraaru ofitti dammaqu hojii tuffachuu dhiisuu lafa qotuu oomishuu deebisee daldaluu horsiisuu dirqama biiroo keessa gulufu malee hin ta'u jettee yaaddatanan hireen kee hoo biiroo keessa gulufuu hin taane ati feeteedhaaf hin ta'a hin ta'u kanaafuu hiree kee faana deemi taalentiin kan koo kenni kan koo kurfeessuudha nama sochaasuudha nama misoomatti hojiitti xiinsammuu isaa akka of sirreessu gochuudha yoo ta'e saniin alatti ani karaa biraa deemuu hin danda'u amantaa sabakuu hin danda'u. Sun ogummaa biraati. Ogummaa biraati. Karaa biraa deemee waan tokko gochuu hin danda'u. Dargaggeessi of laaluu qaba. Of hin laalle dargaggeessi of laalaa hin jiru of laaluu qaba. Gaarii mee amma torbaanitti hoggaa bakka kana dhufnu torbaanitti waan goote naamte yeroo baay'ee torbaanitti tokko lama sadii. Kanarraa akkamitti baranna? Mee namuutu sooshaal miidiyaa irraa harkaa qaba torbaan kana maaliin godhe? Otoo jedhee namuu if laale mee wanna kana dhaamsa akkam dabarsite fakkeenyaaf caffeerraa yoo fudhanne torbaanitti kana kanaan godhee naan jette tokko dhufte kana tokko lama hisaabdeennatti namuutu akkamitti wanna kana fidna akkamitti gara mataa keenyaa fiduu dandeenya jireenya keenya keessa torbaan kana maaliin godhe caffee miidiyaa fi caffee tiiktookoo laalan ni argata waan torbaanitti wanna godhan ka seenaa osoo hin ta'in torbee kanatti. Akkamitti gara mataa keenyaa fidna waan kana? Maaltu jira sitti fakkaate? Daldalaanis yookaan hojjetaan tokko ooditara eeggata. Ooditara mootummaa eeggata. Dhalli namaa immoo ofiin ooditii of gochuu qaba. Barri waan ooditii isa godhuuf. Fakkeenyaaf rabbi ooditii si godha beektaa kana? Ooditii akka taatu beektaa dhuumaman? Fayyaa fi umurii sii kenni irratti tokko takkaasitti irratti rabbi ooditii si godha. Fakkeenyaaf bara dargaggummaa keetii bara suubboo keetiitti ooditii si godha. Suubbootti akka ceetuuf dura hojii bara dargaggummaa keetii hojjette san irreega cufii siin jedha. Maal hojjettee siin jedha. Garas darbuuf. Isa sana proof gochuu qabda. Kanaaf dhalannee utaallee jiraannee dulloomnee duune jechuun maal gatii qaba. Kanaaf umuriin keenya umuriin nama keenya bara kana umurii waggaa 65 irra darbu namni tokko umurii isaa hin dulloomaa hin du'a. Waggaa 65 tti du'a. Dhiyaannee bar duru. Bakka qophaa'e qaba. Qophaa'e waan hojjette saniin ooditiidhaaf wanni jedhi qophaa'e dhedheqaadhuuti qophaa'e. Umaa furbana bira jedhu. Saraqxa. Igbaanyiin qabu jedhu oliyyannoon qabu jedhu oliyyannoo mana murtee jibbaataan jettu jedhu maaloon jettu qibirta soo zibaatiin bakka nagaatti siin jedha bar. Uffatuma uffattee jirtu kana har'aati nama cabsuudhaaf teecheeti namarratti hojjechaa oola barreessaa ooltamati gaafa duutu bar uffata amma uffattu kanarra hin uffattu akka ittiin dhuftetti deebitame qullaa deemta namatu safuudhaaf aboyyadee sitti mara malee qullaa deemta rabbi uffata sin gaafatu amma gaafa marsaa lammaffaa murtoodhaaf kaatetti gaafa murtoo fudhachuu amma yaamamtutti of eeggannoo guddaa barbaachisaa asuma asitti maalan hojjechaa deema waan rabbi muufachiisne waan obboleessa kee muufachiisne waan nama muufachiisne waan ofuma keetiif iyyuu sammuu kee waan sin jeeqne gaarummaa qofa hojjedhate hammeenya hin hojjetin hammeenya hojjechaa deemte taanaan asi eeggatu hammeenya hamaa caalu waan natu si eeggata sumatu uummate waan kuufatte nyaatta qotee bulaan tokko waan hin qonne waan gootaraatti hin qabne fudhateetu midhaan gabaadhaan hin bahu kanaafuu waan qotate ba'a namarraa liqeeffatee midhaan gabaa baasee hin gurguru namni liqeeffatee daakuu jette akkawuti eeddisaan daakuu jette namni liqeeffatee daakuu eeddisaan daakuu jette
weellisaa indaakan weellisaa akkanatti weellisaa indaakan Kan liqeeffatan akkasitti wanni liqeeffame eeddifamaan daakamu bilisummaan qabu ka akka boru deebistuu liqaasan amma nan daakaa nan nyaadha boru akkamittan deebisa isa fidee deebisa jechaat daaka malee daakee fixe kan biraatan dabalee daakan jedha isa fidee dabaltee daakta sanuu kadhattee argattee daakte isa fidee daakta kanaafu namni waan kuufate qofa waan ofii keetii ofitti fidde mee ilaali fayyaa qabda harka kee maaf nu jenne sammuun kee fayyaa qaba maaf gaarii yaadne ijji kee gaarii fayyaa qaba maaliif waan gaggaarii laalle maaliif hamaa qofa laalta gurri kee fayyaadha maaf waan gaggaarii waan rabbi jaalatu waan namni jaalatu maaf hin dhaggeeffanne maaf hin hojjenne maaliif waan gaarii hamaa qofa dhaggeeffatte mi'eessitee maaliif waraana kaasta maadho kaasa meeshaa qofa si arraasisa lapheen kee fayyaadha dhukkubbiin qabdu maaliif ilma namaa qofa ekelee biddeena isaatirraa buqqisiin ekelee akkana goosiseen akkana godhiin ekelee ajjeeseen maaf jedha maal siif godha lukti kee bakka gaarii akka ooluuf maaliif bakka hamaa qofa oolta duddi kee akka ittiin hojjettee ol jettee gadi jettee ittiin nyaattuuf kasiif kenname maaf dhagaatti hirkattee taa'aa oolta harki kee akka ittiin kadhattee nyaattuuf miti asii uumame akka ittiin hojjettee nyaattuuf maaliif namatti harka diriirsitee kadhattaa dhaloonni kun isa kanarraa of baraaruu qaba kun lafeen keenya fayyaa taanaan ammaal ta'eef kadhaa deema namni lamminal maaliif kadhata maal argata waan tokko sitti hima yoo ati ilaalchi kee kara mootummaadha ta'e jarreen torban jiru jarreen torban keessa abbaa gaaraa abbaa garaa abbaa karaa afuuftuu sochaastu jiddu qo'attu maxxantuu fi eeggattu. Tole mee garaagarummaa jara kana. Jarri kun torban isaaniitiyyuu Amala adda addaa qabu. amala adda addaa qabu. Galmi isaanii tokko. Galmi kana torbaniitu badiidha. Ofiidhaan intarestii mataa isaa argachuuf jecha kaabaa fi ba'a yookaan ba'aa fi lixa. Kibbaa fi kaaba walitti fixa. Wal ficcisiisa. Inuu warri kaabaa akkana godhanii, warri lixaa akkana godhanii, warri ba'aa akkana godhanii, warri asii akkas godhanii, mootummaan akkas godhee, miti mootummaan akkas godhee, maali godhe jechaa oola. Mataa isaatiin jiraachuuf. Ofii isaatiif qofa achi keessa taa'etu. Jecha isaa saniin garuu obboleechi isaa baay'eetu du'aa jira. Obboleewwan isaatiitu dhumaa jira. Maatii isaatiitu dhuma. Miidhama. Innumtuu miidhama warra ga'ametti. Garuu bakka kanuma afuufaa oola. Afuuftuun sochaastuu jetti ishiin kun. Ambiraa maxxantuun. Maxxantuun jabaatti maxxanteeti xixiqqaa guurtee nyaatti. Jabatti maxxantee xixiqqaa ofii gadi xixiqqaa nyaatti ofii gadi nyaatti. Xixiqqoon sun yoo guddatan ishii bira gaa waan ta'eef guddaan nyaatti. Nama malee dhabdi. Maxxantuun sun san jabaatti maxxananiiti irraa gadee nyaatti. Eeggattuudha. Eeggattuun immoo barate akka namaa barumsa qaba. Garuu immoo waa xiinxaluu hin danda'u. Barumsa isaatiin hojjechuu hin danda'u. Dhiba'ummaadhaaf mo'amee jiran. Dhiba'aa. Dhiba'aa jechaan sanafii jedhamu sun. Dhiba'aadha. Bakka bunni dafu taa'a. Bakka oduun jiru qofa taa'a. Bakka hunda taa'a. Si eeggata. Inni torbaffaan kun adagamaadha. Dhiba'aan adagamaadha. Gidiraa qofa baatee jira. Baratee jira. Sammuun guutuudha. Gidiraa barreessuu danda'a. Gidiraa dubbachuu danda'a. Suura si gaafata turseetuma hoo ati laaqana nyaanne ogaa jette maal nyaanna barannee keenya hojiin taa'uu ta'ee jira jedha dabbasaa micciirrata. Maal hojjeta? Maal hojii maaltu jira barannee keenya hojiin taa'uudha. Yaa teenyettis maal goona mataa micciirranna siin jedha. Taa'uusaa sana eenyu teessise? Dhiba'ummaa isaatiitti isa teechise kaa eenyutu isa teechise? Dhiba'ummaa isaatiitti isa teechise.
Amma booddee maal godha? Suura si kaafatee miti. Taa'uudhaan dabbasaa micciiruudha hojii hin qabnu meebboo waan ta'e nuun jedhii siin jedha. Nyaadhu laaqana dhugaa jetteen lakki garaan na dhukkubaa siin jedhamu. Maal barbaadeen gatii minaan ittiin bittuufisan kallattii akka kennituuf barbaada dheedhii. Woo kenniteef. Woo nyaattu taanaan immoo siin kennu birrii dheedhii jettee yoo biraa deemte maal godha? Sirgiisaa fudhatee suura si kaafatee miti duran. Namittiin tuni mootummaa wajjin ta'uudhaan akkana gooti bara akkana godhe jedhee sirratti gadhiisa. Warri immoo sirnicha jibbu yookaan mootummaa kana jibbu mormaa kan ta'e kun immoo maal jedha? Wal jalaa sheer godhata. Qaama miilallatutti dabarsaa jedha. Inni achi taa'ee. Ati waa tokko inni immoo waan haraaraa isaa sirraa dhabe. Qarshii 50 qarshii 100 waan sirraa dhabeef lubbuu keessi nyaata. Inni aaree ani qabsaadha maalidha jedhee too nama ajjeesaa oolu kun immoo maal godha? Bakka ati waa tokko hin beeknetti waan dubbannetti dhufee duuban mormatti maal si godha? Cuubee si naqa. Lubbuu kee si galaafata. Lubbuu si galaafata. Ijoollee kee abbaa malee hambisa. Oduu irree baatte immoo baasii meeqa keessatti si gata. Yommuu ati amala morkaadha. Mormaa hoo taate yookaan morkaa sirnichaa hoo taate immoo maal godha? Kinnoo namittiin tuni shaneedha. Aboo shaneeti akkana maalidha yookaan immoo waan ta'e jedhetti maal godha? Si gadhiisa. Qaamni inni ilaallatu qaamni mootummaa namichi kun akkana godha basaasadha daballee shaneeti maaliif akkana goone jedhee si gadhiisa. Innis immoo qaamni mootummaa bira hundaa bira haa qoratamu jedhama. Afaaf hin galta hin qoratamta erga caccabdee qoratamtee hidhamtee bututtee erga baatee boodatti erga haqni kee uumaa akka hin qabne erga beekamtee boodatti hin baata. Inni garuu hin beekamu. Achuma taa'ee jira. Kanaaf dhugaa wahuma amma mul'ataa jiru wanni amma himte kun wannuma namni baay'een jireenya kanaan jiraachaa jira. Baay'ee nama gaddisiisa. Hoo barbaade immoo maal godha? Viidiyoo si waraabbata wanumaa gaarii dubbatte kana sagalee keetuma godheetuma irratti teekinooloojiidhaan irratti jijjiiretuma maal godha? Suuruma keessan viidiyoo san hin fuudhee gadhiisa. Hoo fedha Oromummaa saruma sirraa fuudha. Yeroo irraa fudhatu. Barbaadu sartifikeettii baay'ee qabala namichi kun. Inni eeggataan kun eeggattuun jennu kun sartifikeettii an Oromummaa sii kennuu qaba. Oromummaa sirraa fuudhee immoo Amaarummaa yookaan saba biraa abbaa fedhe sii kenna. Abbaa fedhe sii kenna. Sartifikeettii kan sii kennu isuma. An sirraa fudhatus isuma. Mee maayii irratti obbisanii ergaa guddaadha irra kan nu dabarsite dhugaa amma dargaggoon keenya baay'een jireenya akkanaa warra jiraachaa jiru jira. Nama faarsuu fi nama komatuu irratti jireenya isaa godhe yookaan taa'essi faarsa ni kafaltaa yookaan taa'essi arrabsaa ni kafalamaaf. Si faarsuun isaatu sissinniidha. Akka bu'uura. Sissinni si faarsa. Faarsuun nuti taatu sissinniidha. Anga ati wanni kenniteef sun harka isaatii dhumutti si faarsa. Gaafa isa harkaa dhume maal godha? Si gaafata waati deddeemmoo sitti kaa dhukee sirraa kaasa. Dhukee. Bee dargaggoo baay'ee dargaggoota kanaaf dhaamsanaa dhaamiif. Nama hedduu jira ka beeynu ka jireenya kanaa jiraataa jiru. Jireenyumaafuu nama komachuu nama faarsuu irratti bakka jireenyi isaa kana Oromummaa sii kan ofiis irraa fudhachuu irratti taa'eetuma warra kana hojjetu. Akkami gara isaanii deebi'anii mee ufiif jiraachuu dadhaba. Akka reefu jette sammuun aan kireessinaa. Ka jette san. Akkami sammuu isaa san keessaa si baasee jireenya isaa sammuu san keessa qabu. Mee dhaamsa maayii arranuu dhaamtee dhaammanna. Anaan jedhu bineensa luka lama qabu mataa qabu afaan hin dubbatu nama fakkaataa nama nyaataa hin ta'ina gantuu hin ta'ina. Galtuu hin ta'ina. Burjaaja'ina. Lubbuu keessaniin umurii keessaniin hin taphatina. Ka'a dammaqaa. Of ta'a. Nama ta'uudhaaf hin fiigin. Nama ta'uuf hoo fiigdu hin kasaarta. Yoo nama ta'uudhaaf deemta ta'e ati namummaa kee of hin dhamanne jechaadha. Kanaaf nama of hin jette ta'e teessoo taa'aa oolturraa ka'iiti waa sosocha'i.
Bobbaan taa'aa oolu awwaara kaasa surree sirraa fixa. Lukti sochaatu wayi fida afaan waasi keessisa garaa si guuta akka namatti akka yaaddu si godha. Lukaas socha'i afaan hin gaarii dubbadhu sammuu keetiin of ta'i ofitti deebi'i. Namummaa yaadi nama boru argattu koondishinirra haalarra dhaabbattee nama boru deebitee barbaadaa deemtu arrarra dhaabbattee waan sammuu nama si barbaachisu sanii tuqu hin dubbatin hin godhin gonguma miira keessaa ba'i miilan gad dhaabbadhu bitaa mirga dura duuba qofa oduun ta'in ol jedhiitiin rabbisi dhuume san laali gadi jedhiitiin rafa boru silqimsitu itti awwaalamtu laali. Namni hojiirra jiru deeggari gargaari beekumsa qabdu hin sassatin hin qusatin. Namni beekumsa hin qusatu maalaqa malee cimmis mana guuttee qunxur mana fixxe an jedhamu humnaa miti beekumsaa miti maalaqa. Kanaaf waan hiiroo qabdu ol keewwatte gaaf waa farkaa dhabde ol kaattee fudhatta. Kanaaf har'a kan hin qusanne har'a kan hin ol keewwanne boru hin dulloomta dullumatti deemta boru hin rakkatta rakkoon nama wajjin uumamte akka rakkootti waan hundu rakkoodha. Rakkoo keessaa immoo rakkoon addaa hin dhufa hoosan nama dhabda. Ka'a haa hojjennu ka'a adii naqdoofna. Namni yoo harkaa hin qabaanne jaalalleen isaatu hin jaalattu. Namni yoo harkaa hin qabne bultii isaan bulfatu. Yoo harkaa hin qabaanne hin nyaatu. Namni hin nyaanne immoo jaalala hin yaadu. Jibbiinsa yaada. Nyaadhu. Ka'i. Boqadhu. Hojjedhu. Waan harkaa qabduun socha'i. An biraa qabeenyi waliin qabnu sabummaadha. Qabeenyi waliin qabnu. Diinni waliin qabnu hiyyummaadha. Hiyyummaa teenya diina qambara sibiilaa ijaan hin mul'anne harkaan hin qabamne kan nurraa hin cabne sibiila kan caalu hiyyummaa morma keenya irratti baannee deemnu ofirraa cabsuuf tokko haa taanu walaa gargaarru waliin haa hojjennu yoo san hundaa ol nama taana yookaan reeffa taana. Bakka teechetti du'uu manna dhalatee jiraatee du'e jedhamu manna seenaan kee maaliin akka barraa'u qabu of qopheessi seenaaf. Seenaa namni hin qabne gatii hin qabu. Namni seenaa qabu seenaa hirribni hin nyaatu. Namni seenaa qabu badee hin badu seenaa godhadhaa. Sirna waliin qabdan sirna gadaa keessan aadaa keessan duudhaa keessan sabummaa oromummaa keessan guddina keessan kunuunfadhaa. Ansi muufachiise yoo jiraate namaan jaarsaan dubbisi haasofsiisi mariisisi. Akkumattuu immoo ofuma keetiif iyyuu dhaqi dubbisi. Anarraas kan rakkoo qabdanuu jiraatanirra anumattuu koottaa na dubbisa. Nan qeeqin na deeggari. Natti himi. Qeeqa na qeeqxu immoo qeeqa goggogaa nan qeeqin. Qeeqa jiidhaa na qeeqi. Qeeqnuu bakka lamatti qoodama. Goggogaa fi jiidhaa. Jiidhaan waan na deebisu, waan na barsiisu, oo yaada naa kaaste na qeeqa. Qeeqa na qeeqtu saniif immoo furmaata naa kaa'i. Kana oduu godhuu baatte maaliif kana goote maaliif kana goote akkamitti kana goote oduun ta'in kana maaliif goote kana maaf goote maaliif kana godhuu dhiiste jedhiti jalatti mee barreessi. Woobsan gooteen dogongora irraa deebi'a. Namni hojjetu waan hedduu dogongora. Namni immoo haasa'u waan baay'ee dubbachuu danda'a. Hojiin immoo filattee hin hojjettu. Namni hojii baay'ee keessa jiru saffisaan hojjetu hin cabsa, hin miidha, hin balleessa, hin gata. Waa hunda of keessaa qaba. Ati hoo maal ofirraa qabda? Taalentii qabdu yoo jiraate fidii kootu wal biraa qabnu. Walitti haa magnu, waliin haa hojjennu, humna walii haa taanu, waliin haa ceenu. San kan darbe daldaaltota su'uura reeffaa baattanii warreen du'an jajjaboo keenya
suura warra jajjaboo keenya warra qabsaa'ota keenya walitti guurtanii warreen dookumentariidha maalidha qibirxisoo jettanii taappeellaa namaaf maxxansaa ooltanii gatii kaffaltu gaaf tokko waan ta'eef waan boru gatii si kaffalchiisu har'arra dhaabbattee miiraan hin raawwatin dhaaba dhiisi siin ta'u dhiisi oo dhiiste si dhiisa dubbiin maaf sammuu kee nimurii kee kireessitee namootaan guuttee jirta dhaabbatatti nyaachaa jirta nam yoom ati akka namaatti yaaddee jiruu kee mo'atta ati namootumaan sammuu kee gubde mul'ata qabda mul'ata kee of keessaa gubdee jirta harkuma keetiin akkana jedha harkaan idaa sanyoon nama dhaana irsi araara seenaa akka jedhame san harkuma keetiin ofitti idaa harkista ofuma keetiin immoo yoo sanyoo sidhaan ofuma keetiif immoo irsi kee araara seena maal siif godha obbo dhiisaa ka'a haa hojjennu haa dagaagnu haa diinagdoofnu hundaa ol haa qindoofnu tokkummaan humni inni injifata humna wanni qabu ijaarama godhadhaa jabaadhaa cimaa hin dabarra wanni hin dabarre lafa kanarratti hin jiru samii gadi hunduu wanni haaraan hin jiru waan turee fi waan dhufee darbu malee wanni haaraan hin jiru kanaaf duubatti hin deebi'inaa jabaadhaa cimaa horaa bulaa liibanaa nama torbanii nuunaa jedhu galatooma. Galatoomii egaa obbo Sanyii dhugaarraa erga gorsa abbaati kan ofiddee dhuftee dhugaa gorsa kanarra deddeebi'aa dhageeffadhaan jaakeessaa Umaayii irratti amma kan dabarsite gorsa abbaan ilma gorsa abbaati gorsa nu hundi irraa fayyadamnu akka dhuunfaatis akka waloottis irraa fayyadamnu ta'a qophiin teenya qophii marii torban kanaa tana fakkaatti torbaan haala waldeenni caffee irra jiruu fi akkasumatti dhimmoota diinagdeetii fi hawaasummaa qabannee deebinaa gamanumaan yuutuubii caffee miidiyaa sabskiraayib laayik shee godhaa jecha akkasumatti gara tiiktook miidiyaa caffeetiin jiruunis qophii kana ni argattanii torbaan haga walitti deebinu horaa bulaa.